Deegaanittiin kun lafa ji'a tokkoon akka kanatti jira. Ija tokkoon hojii hojjedha adraa sheer kooppilingi naroon dabarfitina adraa warri ija of keessaa qabdanuu adraa sheer kooppilingi duyitinaa godhaa hospitaaleen nageessuu geessitee biirootti sina deebisuu deegaanittiin kun lafa ji'a tokkoon akka kanatti jira. Ija tokkoon hojii hojjedha adraa sheer kooppilingi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoota fi kabajamtoota daawwattoota kiyya warroonni taatan sagalee mucattii tanaa dhageettan kaawwan isiin jettu ijjina dhukkubee jira ija akimiillee na fiduu danda'e jettee hedduu tiktok irraa kana sheernaa godha jettee waa hedduu dubbattee jirti jechuudha. Naanni arabaa kan gaafa ati fayyaa qabdu akka barbaadanitti si ajajanii akka barbaadanitti garana si erganii garana si erganii gaafa ammaatti fayyaa dhabdee achi garagalanii si ilaalanii jechuudha. Garuu haa ta'u malee mucattiin tuni yaala argattee jirti. Yaalli isii dhibbaan dhibbatti akka argattuuf du'aayii godhaa fi warroonni sagalee kiyya kana dhageettanii jechuudha. Ani sagaleen kiyya xiqqoo qufaan waan naqabeef waan haala kanaa keessa jiruuf sagaleen kiyya hedduu cufamaadha dhifamanaaf ta'aatiniin jechuudha. Innaa du'aayii keessaniif sheer gochuu waliif dirmachuu keessaniin yaala argattee jechuudha. Garuu haa ta'u malee biyya ormaa keessatti namni hedduun isaa kadararamee hedduun isaa yaala dhabee hedduun isaa kan du'e hedduun isaa kan uf ajjeese yookaan immoo hedduun isaa kan lubbuu isaatti irratti miidhaan hedduu isarra ga'e baay'eetu jira lakkaa'amee hin dhumu jechuudha. Rabbi yoo nama eege malee of eegnee hin dandeenyu jechuudha. Saniifuu namni hedduun gizee baay'ee na gargaara jaasirraa jechuudha. Jaalatee osoo hin ta'iin dirqamee argitanii gaafa fayyaan jirtu faayaan faaya ka jedhan sun haala kanaanii jechuudha. Gaafa fayyaa qabdu akka barbaadde garana uttaaltee achi uttaaltee kan dandeettee hin fuunillee dandeettee hin dandeenyellee hin danda'a jettee ka dadhabdee waa hundaanuu hin danda'a jettee tiriin akka wannaatitti ka dalagattu jechuudha. Hin danda'uun hin jiru maallaqa keessan hisaabdaa maallaqa kan argadhaa jettee maallaqa kan argatu qaba jettee tiniin xaartee dadhabdee itti waa hunda fixattee dalagda. Garuu gaafa xiqqoma fayyaa yookaan immoo fayyaan waa hunda caalaa xiqqoma yookaan mataa wayii yookaan immoo waa wayii si qabee ati miidhamtee isaan gaafa san ati miidhamtee jirtaa isii dhukkubaa taa'imee xiqqoo dhibamtee jirtaa ji'a takka taa'ii yookaan immoo torbee tokko boqonnaa fudhadhu siiniin jedhanii jechuudha. Haga fe'e jechuudha. Hatta damoozumayyuu naan kennaamii torbee tokko raftii godha osoo ati jetteeni siin kennan jechuudha. Maallaquma sanuu isinii dhiisee jira. Baqa ka ji'a kana naan kenninaa ani boqonnaa godhuu barbaada ji'a kana osoo ati jetteeni jechuudha. Nama yookaan ifama tole siin jedhanii akkaati ifama si godhu. Batalay dhugaa dubbachuuf warri mana xalabaa jiran warri kontiraata keessa jiran jechuudha. Hedduu dararaa hedduu keessa jiranii jechuudha. Maaliif maallaqa isaanii seeraan argachuun isaanitti ulfaataadha. Ji'aan booyanii irqiffatanii maallaqa ofii argatanii jechuudha. Eegasii dammoo xiqqoomaatti dhibamte taanaan xiqqoomaatti rakkatte taanaan rakkini wayii sirra ga'e taanaan namni achi garagalees ilaaluu hin jiru. Garuu hojii ofii sekoondii takkaaf daqiiqaa takkaaf akkaatti dhaabduun barbaadanii jechuudha. Saniifuu dhugaa ijoolleen biyya arabaa mas'uulinnata yookaan immoo hedduu isaa kafalee dadhabbii hedduu keessa darbee akkasittuu jireenyi irraa hin jijjiiramuu jechuudha. Ka dadhabee ka waa hedduu ta'eetiniin jechuudha. Akkasittuu dadhabbiin sun irraa hin badu jechuudha. Maaliif waa hundattuu nu rakkataa gaafa gara biyyaatti garagallee namni wayii yookaan maatiin kennu yookaan namni waan obboleeyyan kennu osoo waa taane akkana taane jedhan dursinee isaaniif waa goona malee ufii kennaa ayyaannu jechuudha. Ufii keetiyyuu gootee gaafaati biyya nagee bakka gara biyyaa galeetiin biyyatti waan tokko godhadha jettee gaafaati sammuu kee amansiistee galuuf taatu wantoonni ati hojjette waggoota ati lakkooftee fi maallaqni kee waliin gitu jechuudha. Maaliif jennaan dirqama
biriin ati hojiitti argattu wanna haa ta'u malee jechuudha jireenya keessan isaa biyyatti galtee dhadhaabatteetiin jireenya gaarii hin jiraadha jechuu hin dandeettu maaliif haalli ati keessa jirtuu fi haalli biyyatti tokko miti jechuudha waa hedduu chaalanjii hedduu keessa dabartee dadhabdee hiraartee Senegalee waa baay'ee keessa darbitee bakka kana geettaa jechuudha rabbiin dadhabbii kanarraa nuuf haa hir'isu wallahi dhugaa dubbachuuf ijoollee biyya arabaa keessatti jiran baay'een isaanii warroota booyanii rakkatanii cinqamanii rakkoo keessa jiranii jechuudha nu hundaayyuu biyyuma arabaa keessa jira rabbi dakka dadhabdanii isin gahee jira bakka isin naa jedhu hunda keessanuyyuu jechuudha mujatti tanaaf illee du'aa godhaafi ija lamaan baatee ija takkaan akka isin hin galle rabbiin ija isii tanallee fayyisee fi biyya ofiitti galtu rabbi siif haa taasisu jechuudha maaliif ijji jechuun waa hundaa caaltuudha maaliif agartu malee waa hojjetu hin danda'amu agartu malee waan naan jedhanii rabbi wanna fideeyomaa gochuu hin danda'anii garuu haa ta'u rabbi gaditti dammoo du'aa godhaa fi isatti fayyisaa isatu dhibeellee fida isatu fayyaallee fida saniifuu fayyaa isii guutuu argattee ija isii lamaan akkuma gisee dura laattu sanitti rabbi ija guutuu isii rabbiin haa deebisuufi isiniin jedha anillee kunuu akkasumatti jidduudhaan hojii kiyya hojjetaatiin sagalee isinii kaa'ee jechuudha sagalee irratti waraabee jechuudha natti dhagahamee waa'ee mucattii tanaa jechuudha laalee jennaaniin maaliif anis yookaan bormaal akka naqunnamu hin beeku jechuudha wanta naqunnamu hin beeku rabbiin bakka jirrutti eenyummaan nu haa eegu kaayisatu nu eegaa eenyummaan nu haa eegu eegumsa isaatiin jirra eegumsa isaa kana haga dhumaan nuuf haa godhu akka namaatiif osoo hin ta'in akka rabbiitiif jirra malee jechuudha akka mana arabaatiif akka hojii mana gandaatiif ulfaataadha jechuudha waan ta'eef saniifuu rabbiin fayyaa guutuu nu hundaafuu haa kennu mucatti tanaaf du'aa godhaa sana jedha dhugaa cinqii mana arabaati cinqii mana ambaati cinqii biyya ambaati jechuudha rabbiin nagahaan biyya keenyatti nu deebisee nama tasgabbiidhaan biyya ofii keessa jiraatu rabbiin waa taasisuu jechuudha inna haala kanaan mucattii sun hedduu garaana nyaattee garuu isiin amma yaala argadhee jira galatoomaa na gargaaru keessaniif na waliin baay'ee tokko rakkattanii cinqamtanii jirtanii cinqii keessa rabbiin isiniif haa guutu ani amma fayyaa argadhee jira yaala argadhee jira jettee jirti biyyattiin tuni rabbiin yaala dhugaa isaa san siif haa godhu kan dhumaa kan argitee ija keetti banattee itti deemtu rabbi si haa taasisu inshaallah ija kee ka duraanii san siif haa deebisu jedhaani asumaan isinillee yaada qabdan ibsatuu hin dandeettanii rakkinni kaa bakkuma hunda jira bakka hin jirre hin jiru waan ta'eef Rabbiin jiraatu akkuma bira dhaabbatanitti rabbiin isin biraa dhaabbatu galatoomaa baay'een isin galateeffadha amma hospitaalan jira jechuudha sheer kooppileen gidduu itti naaraabsaa ammas ta'an akka ijoollee akkuma bira dhaabbattan rabbiin isin biraa dhaabbatu hunda keessan birayyuu rabbiin jiraatu akkuma bira dhaabbatanitti rabbiin isin biraa dhaabbatu galatoomaa baay'een isin galateeffadha amma hospitaalan jira jechuudha